Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Daree Shoo nagaan koo kabajaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa egaan guyyaa irraa kanas viidiyoo bareedaa fayyaa keenya wajjin wal qabatuu fi kan waa'ee dhukkuba asmii barsiisu qabadhee isiniif dhufeen jira. Namootni chaanaalii Daree Shoo faaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jechaa Daree Shoo subscribe, like fi share gochuun na deeggaraan isiniin jedha. Dhukkuba asmii. Dhukkubni asmii maali? Maalirraa nama qaba? Mallattoolee akkamii agarsiisa? Akkamiin yaalamuun danda'ama? Dhukkubni asmii namarraa namatti darbuu ni danda'a? Viidiyoo kana haga xumuraatti yoo daawwattan haaluma salphaatiin waa'ee dhukkuba asmii hubachuu ni dandeessu. Dhukkubni asmii hawaasa keessatti baay'ee beekamaa kan ta'ee fi namoota lakkoofsaan xiqqoo hin jedhamne kan hubuudha. Argamni dhukkuba kanaa biyya keenya keessatti sirriitti beekamuu baatus biyyoota Ameerikaa keessatti guutummaa uummata biyyattii keessaa 7% kan ta'an dhukkuba kanaan kan hubamanidha. Namoonni lakkoofsaan haga 250,000 ta'an akka addunyaatti dhibee kanaan lubbuu isaanii dhabu. Dhukkubni kun dhukkuba ujummoo qilleensaa kan qilleensa gara sombaa geessuu fi ujummoolee qilleensaa somba keessatti argaman kan hubuudha. Dhukkubni kun kan nama qabu yommuu ujummooleen qilleensaa kun bal'inaan yookiin diyaameetiraan hir'atanii sirriitti qilleensa deddeebisuu dadhabanidha. Bal'inni ujummoolee qilleensaa kunis kan hir'atu yoo ujummoon qilleensaa sun qulqulluu yookiin infilaameeshinii godhatuu fi dhangala'aa furdaa yookaan mukas jedhamu kan nama fayyaa yookiin noormaalii caalaatti maddisiisudha. Ujummoo qilleensaa dhiphatee fi dhangala'aa furdaa mukas jedhamu kanaan guutame keessa qilleensi akka garaa ol seenuu fi gad ba'uu hin danda'u. Kanarraa kan ka'e namoonni rakkoo kanaan qabaman mallattoolee garaagaraa agarsiisuu eegalu. Dhukkubni asmii maalirraa nama qaba? Dhukkuba kana maaltu akka namatti fidu haga ammaatti adda baafachuun hin danda'amne. Haa ta'u malee wantootni dhukkuba kanaaf nama saaxilu jedhaman keessaa muraasni tokko firoota dhiigaa dhukkuba kanaan qabaman qabaachuu, lama dhukkuboota alarjii kanneen akka alarjii gogaa fi saayinasii qabaachuu, sadii ulfaatinni qaamaa garmalee dabaluu, afur tamboo aarsuu yookiin xuuxuu fi namoota tamboo xuuxan biratti yeroo hedduu argamuun aara tamboof saaxilamuu fi inni shanaffaan keemikaalota waarshaalee adda addaa keessaa ba'aniif saaxilamuu fa'i. Mallattooleen dhukkuba asmii maal fa'i? Mallattoowwan dhukkuba asmii keessaa muraasni tokko qufaa keessumaa halkanii fi wayita qorraa kan nama qufaasisu, lama yeroo hafuura baafatan sagaleen xiixuu dhaga'amuu, sadii hafuura baafachuu fi fudhachuu dadhabuu fi inni arfaffaan immoo hafuurri namaa addaan ciccituu fa'i. Dhukkubni asmii ciminni isaa namaa namatti hedduu kan wal caaluu fi namoota muraasaaf salphaa ta'ee kan mallattoo xixiqqoo qofa agarsiisuu fi namoota hedduuf ammoo kan hafuura baafachuu dhorkee haga hojii idilee dhorkuu fi lubbuu galaafachuutti kan geessisuudha. Mallattoolee fi dadhabinni yookiin dhukkubbiin dhukkuba kanaa kan yeroo hedduu walitti fufinsaan nama dhukkubu osoo hin taane gidduu gidduutti boqonnaa namaa kennaa yeroo tokko tokko immoo namatti cimaa kan deemudha. Dhukkubni kun yeroo namatti dammaqu yookiin nama dhukkubuu jalqabu mallattoolee armaan olitti ibsaman kana haala baay'ee cimaa ta'een agarsiisa. Namoonni dhukkuba kanaan dhukkubsatan hedduun dhukkubichi maalirraa akka isaanitti dammaqu yookiin maalirraa akka isaanitti ka'u sirriitti ni beeku. Dhukkuba asmii maaltu namatti kakaasa? Qaamni keenya uumamaan wantoota alagaa ta'an ofirraa lola. Ujummoon qilleensaa keenyas qaama keenya keessaa tokko waan ta'eef akkasuma ofirraa lola. Ujummoon qilleensaa kan warra dhukkuba kanaan qabamanii addumatti wantoota tokko tokkotti yoo ba'u loluudhaan dhangala'aa furdaa mukas jedhamu sana gadi lakkisee bal'inni isaa yookiin diyaameetirii isaa dhiphisa. Wantootni qaamni isaanii lolu kun allergen jedhamu. Kanneen qaamni keenya lolu kana keessaa muraasni qilleensa baay'ee qorraa, qilleensa baay'ee gogaa, foolii daraaraa garaagaraa, foolii cimaa ajaa'u yookiin urgaa'u, aara tamboo, foolii dhukkee yookiin awwaaraa, infekshinoota ujummoo qilleensaa kanneen akka qufaa yookiin utaalloo fi infekshinoota sombaa kanneen biroo, dhiphina sammuu yookiin istiresii, aara qoraan boba'uu, foolii bineeldota manaa, foolii ilbiisota garaagaraa, qorichoota dhukkuboota garaagaraaf kennaman tokko tokko, sochii qaamaa fi kan kana fakkaatan fa'i.
Egaan qophiin ani guyyaa har'aaf maalummaa fi mallattoolee dhukkuba asmii irratti qopheessee isiniif dhiyeesse kan hangamaa ture. Kutaa lammaffaa qophichaan hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechaa chaanaalii Daree Show subscribe, like fi share gochuun akkasumas yaadaaf gaaffii qabdan immoo koomentii irratti naaf barreessuun dagatinaan isiniin jedha.